Daawwattoota TV Oromiyaa magaalaa Torontoo Ashama Arkafuun sagantaa guyyaa irraa keessatti gaafiif deebii bakka bu'aa gurmuu miseensota woboo biyya alaa tii waliin goone isiniif dhiyeessina itti dhiyaadha. Egaa daawwattoota keenya akkuma karaa gubbatti isinii ibsinetti bakka bu'aa miseensota woboo biyya alaa kan ta'e obbo Billoo Garbii qabannee isinii dhiyaannee irraa Jalbilloo waamicha keenya kabajee argamuu keetiif hedduu galatoomi isin jenna. Isinilleen qopheessitoonni TV Oromoo magaalaa Torontoodhaa sagantaa keessan kana bakkinaa feeruudhaaf galatoomaa isinii jira. Mee Jalbilloo gurmuun miseensota woboo biyya alaa ka jedhu kun mee gabaabumatti maaliif ijaaramuun isaa barbaachise? Sadarkaa duraatti ijaaramuu jechuun agartee qindoomina namni hojii mataan dalaguu hin dandeenye gamtaadhaan ofirraa buqqisuudhaaf humna beekumsa qabeenya fi waan ijaan mul'atuu fi ijaan hin mul'anne kan akka sabboonummaa walitti hidhatee ofirraa gamtaadhaan jijjiiruudhaaf tolfatu. Hiikkaan jaarmaa sana hoggaa ta'u immoo nuti akka gurmuu miseensota woboo biyya ambaatti ijaaramuun kan barbaachiseef akeekaa fi kaayoon ganama manaa baanee fi irbuu seeni hanga bilisummaadhaatti qabsoo keenya itti fufna jennee ganamaan kakanne haala adda addaatiin rakkina qaamaa irrachuurra harka diinaa bu'uurra sababa garagaraatiin biyya keessa woboodhaan gargar baanee akkasuma immoo biyya alaallee baanee jira. Haala jiru kana keessatti akkasumatti jiraannee facaanee jiraachuu caalaa walitti dhufnee gamtaadhaan bakka jirutti akeekaa fi kaayoo kaleessa manaa baaneef dhaamsa jaallawwan wareegamanii kan hadaraa dhaamsa keenya fuudhaa bakkaan nuuf gahaa jiran kan osoo gartee awwaalan argatiin baala mukaa adda isaanii irratti qabsinee biraa deemne kan lafee isaanii keessaa shimbirroon bishaan dhugaa jirtu kan baddaalee fi gammoojjii Oromiyaa keessa ciisan hadaraa nuti isin biraa dabarree jirra bakkaan nuuf gahaa jiran san waan bakkaan ga'aniif jecha nuti gartee akka miseensota woboo biyya ambaatti kilaashii yookaan qawwee keenyarra gargar baanus qabsoodhaa fi dhaaba keenyarraa gargar osoo hin baane walitti dhufnee mataa walitti qabannee deeggartoota keenyaa fi jaarmaa keenya kan biyya alaatii wajjin harka wal qabannee muuxannoo qabnu hawaasa keenyaa wajjin deeggartootaa fi miseensota biyya alaa yeroo dheeraaf waraana jiraachisaa turan wajjin walitti hidhamnee kaayoo keenya bakkaan ga'uudhaaf jechuudha. Tole gaamee yeroo dabre jechuun amajjii tokko qophii amajjii tokko irratti isin gootan laalchisee jaalnaadoo hojii gaafiif deebii goone irratti lakkoofsi miseensota woboodhaa hangam akka ta'e egaa nu ibsanii turan yeroo sanitti daawwattoota keenyaaf ibsanii turani. Lakkoofsi sun ol guddatee jira moo amma moo hanguma duraa wal qabatee jiru santu jira? Lakkoofsi miseensota woboo biyya alaa guyyaadhaan guddataa jira. Miseensonni sababa garaagaraatiin bakka adda addaatti bakka qofaa nam tokko jiru bakka nam lamaa sadii jiru bakka garagaraa jira. Miseensonni kun biyya alaa biyya sadaffaa yookaan biyya Ameerikaa, Kanaadaa, Awurooppaa fi Awustiraaliyaa qofa osoo hin taane biyya woboon jirtu hunda keessatti woboo ijaaraa jira. Hattaa biyya keessa illeedha jechuudha. Eega ijaaramnerraa haatee biyyaarraa biyyatti gara gurmuu kanaa miseensonni woboodhaa dhufaa jira. Lakkoofsi dachaadhaan guddachaa jira jechuudha. Dachaadhaan lakkoofsi guddachaa jira. Bakka inni jiru sanarrallee babal'annee jirra. Biyyoota miidhaginaatti gara biyya Arabaa gara Afrikaa olloota biyya keenyaatii fi Saawuz Afrikaa biyyoota alaa kan hunda keessaa hayiliilee garaagaraa fuula adda addaatiin dhaabnee caasaa keenya kan yeroo dabree caalaa fooyyessinee haala gaariidhaan deemaa jirra. Kanaaf miseensi keenya hanga durutti guyyaa guyyaadhaan guddataa jira jechuudha. Kanaaf kun ammoo miseensa keenya hundaayyuu kan qabsoo kanatti amanuu fi bilisummaa Oromiyaa sana kana ammallee kaayoo sana qabatee jiru hundaa'uu ammallee gartee afeeraa jirra. Guyyaa guyyaadhaan dachaadhaan ida'ee jira jechuudha.
Ebe jalbillo warra gaafif deebii yeroo darbe sana jaalnaadoo jigoon irraa kan ka'e kunoo akkuma hoogganillee biyya keessa hin jirretti woboonis biyya keessa waan hin jirreef jecha alatti wal jaaraa jiranii warra jedhutu jira. Warra kanaaf deebisaa akkam qabdan isin? Kuni gartee ani wanni kan jiru warri akkana jiru kun gartee ifumaaf of nyaatu jira osoo dhiisan irra gaariidha. Kaleessa gartee woboon gammoojjii ba'a Oromiyaa, kibba Oromiyaa, dhiha Oromiyaa keessaa qawwee dhawaa ture. Har'a Oromiyaan guutuun uummanni Oromoo guutuun waraana bilisummaa Oromooti yoo namni tajaajila ta'e jechuudha. Kanaaf akkasuma immoo kana bira kutee waraannummaan keenya kan kaleessa biraa deemne sababa garaagaraatiin gargar baanee lafa hunda keessaa socho'aa jira. Namni immoo gartee keessan beekne afaan waan hunda jechuu danda'a. Afaan namaa kana gartee akka itti dhiibbaa yookaan itti qabanii kollofanii jirtu. Kanaaf gartee kun gartee waan silaasii doozii jechaa jirra. Waraanni keenya socho'aa jira. Bakka jirutti yeroo adda addaatti tarkaanfii fudhataa jira. Hanga silaa dandeettii isaatii fi haalli isaaf aanjeetti bobba'ee tarkaanfii adda addaa yeroo adda addaatti fudhataa jiraachuu diinni keenyallee ragaa bahaa jira. Waan gartee diinni keenyaa iyyuu ragaa bahee halkan waraana bilisummaa Oromootiif adda bilisummaa Oromootiif hirriiba dhabaa jira. Gurguddaa hogganoota isaanii galgala haganama uummanni Oromoodha adda bilisummaa Oromoo bira jiraata. Adda bilisummaa Oromoodhaati woboon tokko jechuudha. Kanaaf gartee kanaaf woboon gaara keessaa akka gaariitti tarkaanfii fudhataa jira. Nuti kana waan beeknuuf achirraa baanee as dhufnee qaama jaallan qaamaan isinirraa adda baane malee yaadaan isin bira jirraa jennee isaan sana daran bakka jiran sanitti jajjabeessuu qaabe. Digalee kanasitti ijaaramuun nu barbaachiseef jechuudha. Kana woboon ni jira nuti agartee woboon waan hin jirreef as yookaan Ameerikaa fi Awurooppaa Awustiraaliyaa bilisoomsuudhaan bisa ijaaramneef Afrikaa fi kaayoo qabnaa biyya dhiibamnee humnaan boortaadhaan keessaa baaneetu jira. Biyyi sanaaf qabsoo godhaa jirraa jechuu bartee. Kanaaf kun aaduma ammallee ilaal waraanni ijaaramuun waraanni qaamaa irratti kan umriidhaan keessatti luubomee bahee ijaaramuun amma biyya keessa jiru kanatti illee keessa illee cinuma jira jechuudha bartee. Kanaaf humni akkasii kun hatta warrummaan biyya harkaa qabatu illee taa'uuza beekaa mataa ishee fudhate. Biseensonni eega mootummaa qabannee hun ijaaramaa jiru kun gartee arratiitii fi mootummaa ijaaramte keessattuu miseensota umrii isaanii deemtee luubomanii qawwee dadhaban kan qaamaa irratanii qawwee lafa kaayanii dirqama biraa fudhatanii hojjetan kun walitti qabee ijaaramuun aaduma seenaa saba biyyaa taatiif lolee bilisummaa harkatee biyya qabatee fi akkasuma immoo qabsoo godhaa turellee gurmuu akkanaa kana ijaarataa jiru. Gurmuun akkanaa kun ijaaramuu wanti barbaachisuuf hattaa fi hidda mukaa kan nyaataa ture sana waraanichi keessatti gartee dhagaa boraafatee rafaa jiru sana qawwee hammatee rafaa jiru sana beeka. Hattaan tamboon inni dhugaan na dhugu hinduu danda'ee anan dhiisuu jettee jira. Isa sobaan na qaqqabu immoo anuu isan dhiisuu jettee jira. Kanaaf laalaa sana moor waan gartee argaa oduu osoo hin taane ijaan agarree jiruuf jecha jaallan kanaaf atleetii gartee kophee fi dawaa kiniina isaanii waan garaagaraa nyaata dhugaatii fi qawwee silaa isaan diina sana firaati. Dhoowwan hangamtu akka rakkachaa ture jettee nuuf beekaa jiru. Kuni gartee dirqama keenya dachaa ofirratti fuunee dalaguudhaaf yoo barbaachisaa ta'e dirqama silaa dhaabni keenya duraan konyaaleedhaa fi kutaalee adda addaa keessa fudhannu dabalannee dachaadhaan miseensota keenya kana seeraa waraana keenya keessatti qooda garaagaraa kanneen gumaachaa turan kanneen dirqama saba isaanii raawwachaa turan hundinuu bakka jiranitti utubamanii walitti dhufnee ummataanee waraana keenya dachaadhaan bakka jiru sanatti waa kenniisa silaa nurraa eeggamu sana ni goonaadhaaf walitti qabamu malee nuti asitti hoggaa ijaaramnu Awurooppaadhaa fi Ameerikaadha bilisoomsinaa miti. Kanaaf gartee jecha akkas jaalsan agartee egaa Oromoo waan jettu nama dirree irra taa'ee hundaanu osoo hin qaanfanne hatti dhufu qaanfataa gargartee aan isaanumaa fi qaanfataa kana gartee isaanumaa fi dhiisatan deebi ammoo kana hojiidhaanis waraanni bilisummaa Oromoodhaa agarsiisaa jira. Kana hanumaan bira kutaa jechuudha. Tole egaa mee
silaa ijoo dubbii teenya wanni arra walitti jechuun gaafiif deebii kana godhuuf dirqamneef tokko haala guyyaa gootota ilaalchisee akkaataa guyyaa woboo itti kabajattan sun haala bareedaa akka turee fi namoonni baay'een akka qooda irraa fudhatan egaa waan ijaan agarre mee amma haala guyyaa gootota itti kabaju deemtan kan jedhu kan oduun nu geettu jira. Isa san laalchisee mee daawwattoota keenya fi qophiin kun maal fakkaatu ta'a? Eenyu faatu irratti argama? Guyyaan isaa hoo yoomi? Bifa akkamiin namni qooda irra fudhachuu danda'a? Kan jedhu kana mee walumatti qabiitii gabaabsi nu ibsi. Guyyaan kun sanbata xiqqaa adeemu kana yookaan saftii dhufu kana gaafa Ebla 18 bara 2015 haaltoofi mana wurtuu galma qabsoo keessatti kan kabajamu. Kanaaf achirratti gartee akkuma yeroo darbeetti kabajne turre guyyaa woboodhaati. Ammallee ammoo bifuma sana fakkaatuun miseensota keenya kanneen biyya alaa jiran kan biyya garaagaraa jiran hundinuu irratti hirmaatu. Akkasuma deeggartoonni keenya warreen naasuu saba isaaniitiif qaban irratti galgalaa ganama argaa jirra karaa miidiyaa garaagaraatiin. Akkasumallee hoggana olaanaa dhaabaa haala yeroo amma jiru irratti afeerree jirra. Hogganni kun ni argama. Akkasuma immoo miseensi woboodhaa hangafni silaa lubbuun jirulleen achirratti argamuudhaan ibsa kennuuf ta'a. Akkasuma miseensonni dhaabaa kanneen qaamaa irratan kanneen muuxannoo garaagaraa baha Oromiyaatti, dhiha Oromiyaatti, kibba Oromiyaatti, gala Oromiyaatti kanneen qaban kanneen qaamaa irratti hundinuu irratti hirmaachuuf ta'anii akkasuma immoo hawwisoo woboodhaa yookaan woboon kanneen biyya alaa keessa jiran biyyoota ollaa keessa jiran irratti hirmaachuu ta'anii hawwisoonni yookaan waldiftoonni Oromoodhaa beekamoon jiran hundinuu sagantaa yookaan walgahii keenya guyyaa ayyaana goototaa kana hundirratti hirmaachuudhaaf ta'an jechuudha. Akkasuma immoo kanaa walitti qabnee kanneen dhageenii daawwattoonni TV Oromoo magaalaa Torontoodhaatti kanatti dhimma bahuudhaan yaamicha keenya haaromsee uummata Oromoo hundinuu akka sagantaa keenya kanarratti argaman kabajaa fi jaalalaan maqaan miseensota woboo biyya ammaatiin irra deebi'ee afeeraa jechuudha. Sagantaan kun sa'a meeqatti jalqaba? Sagantaan kun guyyaa sanbata xiqqaadhaa sana ga'aa lamarraa eegalee dhufaa jira. Ga'aa lamarraa kaasee hanga sagantaa keenya xiqqannutti wal duraa duubaan itti fufaa jechuudha. Sa'a lama akka Washington DC jechuudha. Sa'a lama akka Washington DC-dhaatti. Sa'a lama akka Washington DC-dhaatti. Okay, amma egaa warra biyya jiruuf halkan kara sa'a 8 kan ta'e jechuudha. 8-9. Warra biyya jiruuf halkan gara sa'a 8 ta'a. Warra Awurooppaadhaatiif gara sa'a 20 ta'a. 8 tokko meeshaa. Kanaaf warra Awurooppaadhaatiif akkasa gara midnight-dhaatti dhiyaata jechuudha warra Awurooppaadhaatiif. Karuun tokko irraa biyya saniin silaasa uummata akka Afrikaan wal dhabani. Karuma sa'a 9 fi 10 kana ta'a jechuudha. Akkas ta'a. Gaarii dhagaa dhaamsa biraa yoo qabaatte ittiin xumuruudhaaf. Dhaamsa biraa gaggabaabaan dhaamsa sadii wal duraa duubaan waa sadii irratti dubbachuu barbaada. Sadeen tokko gartee guyyaan kun akkuma beekamu guyyaa baroota dheeraadhaaf adda bilisummaa Oromoo keessatti gammoojjii Oromiyaa keessatti kabajamaa ture. Har'ammoo Oromiyaa guutuu fi dhoosaadhaa fi ifatti illee Oromiyaa keessatti illee kabajamuu fi biyyoota ollaatti addunyaa hunda keessatti ayyaana bal'aadhaa fi beekamaa ta'eeti ayyaanni kun kabajamaa jira. Ayyaanni kun kabajamuuf jaallan wareegaman kana itti yaadachuudhaaf tokko akkuma beekamu gartee Oromoon eegee gabrummaa jala kutarraa kaasee takkaa gabrummaa Habashaadhaa tole mara
naannin jee fudhateen beekuu yeroo adda addaatti bakka adda addaatti fincila kaasee mootummaa dura dhaabbachaa ture. Fincilli Oromoon bara baraan godiilee Oromiyaa garaagaraa keessatti kaasaa turan sun adda bilisummaa Oromoo dhalee. Irraa dhaale jechuudha. Adda bilisummaa Oromoo keessatti qabsoon kun eega buufamerraa kaasee seensotaa fi hooggantoota dubartoota dargaggoota shamarran haawwan Oromoodhaa osoo nafin bara baraan bosona Oromiyaa keessatti mana hidhaa keessatti uleedhaan kan miidhaman kanneen qaamaa irra kan wal'aana qaban kanneen uleedhaan akka malee tumamanii osoo aadanii manatti dhumaa turan hundinuu falmaa kanarratti wareegaman jechuudha. Jaallattu joggaa wareegamuun dhaamsa dirqama seenaa irra kaa'e bahanii nutti dhaammatanii dabran. Isaan kana itti yaadannee seenaa hanga har'aa dhiiga isaanii galmeessinee mirgoota xixiqqaa arganne kana jabeeffannee akkasuma immoo jaallan kana yaadachaadhaa irbuu isaan yookaan dhaamsa isaan nutti dhiisan sana irbuu keenya haaromsinee baroota dhufuuf of qopheessinee ittiin of miinu jechuudha, ittiin of yaadannu jechuudha. Jaallan qaqqaalii lubbuu ergisaa hin qabne tikkitti kana qabsoo sabaatiin kitiman sana ittiin yaadannee nuti kan lubbuun nu barbaachisu lubbuun qabeenyaan yaadaan akka dirqama seenaan nurra kaa'eetii dhaamsa jaallanii kana bakkaan ga'uudhaaf yeroo itti haaromsinu yeroo irbuu keenya haaromsinu jechuudha. Kanaaf qabsoon ofiis warra wareegamu sanirraa dhaallee hanga bakka geessutti hanga lubbuu itti fufuu ilaallataa jechuudha. Haala yeroo ammaa ilaalchisee haalli yeroo ammaa agartee biyya keenya keessa jiru hundi keenyaa miidiyaa garaagaraa irratti dhaga'aa jirra. Sochiileen barattoonni Oromoodhaa, uummanni Oromoodhaa garaagaraan diina dura dhaabbataa jira. Diinni immoo akkasuma olloota keenya biyyoota saboota xiqqaa hunda kaasee Oromoodhaatti duubisaa jira. Lafa biyya keessaa immoo Oromoodhaa irraa kaaseeti alagaadhaaf gurguraa jira. Keessaa fi alaanis yoo ta'e caalaa diinni keenya uummata keenya irratti fuula guddaa godhaa jira. Akkasuma immoo karaa adda addaatiin dhaaba keenya keessatti illee namoonni beekii fi wallaalaan dhaaba kana miidhuudhaaf harka diinaa of keessaa qabanii kan of keessaa hin qabnes kan itti fakkaatee godhuus dhaaba kana yeroo adda addaa keessaan hubuudhaaf yookaan miidhuudhaaf dhiibbaa garaagaraatu godhamaa ture jechuudha. Dhaabni keenya dhiibbaa sana hunda dhiibbaa keessaa fi alaan diinni irra godhaa turu sana hunda irra aanee kanaaf uummanni Oromoodhaatis kana hubachuudhaan qabsoo isaa kana daran shaffisiisee bilisummaa uummanni keenya dheebotee jiruuf bilisummaa argamsiisuudhaaf dhaaba isaa bira keessaa fi alaan harka wal qabatee akka dhaabbatu barbaannaa jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromootis akka injifannoo galmeessu akka bilisummaa Oromiyaa argamsiisu barbaanna nuti. Kana godhuudhaaf bilisummaan dhiiga abbaan beeyneen hin dhuftu, horii abbaan beeyneen hin dhuftu, yaada abbaan beeyneen hin dhuftu. Waraanni keenya maaliif jira kajuuf ani maalittiin jiraa jenneef gaafachuulleen hedduu barbaachisaadha. Wanni nuti asii goonu achitti illee humna keenya bakka jirutti waan jabeessuuf jecha hireen carraan har'a uummanni Oromoo qabuus waraana bilisummaa Oromoo fi adda bilisummaa Oromoo bira dhaabbatee qabsoo isaa kan kaleessa lafaa ka'eenii har'a bakka har'arra jirru kanaan geenye sana hanga hafa fixachuun har'aan jiru kana qofa natti fakkaataa jechuudha. Kanaaf kana alallee hin jiru jechuudha. Hulaan biraa hundinuu dhiphattee qabamaa jirti jechuudha. Kanaaf dukkanatti jabaasuu dhiifnee karaan jiru kana dhugaan jirtus kana waan kanarratti harka wal qabannee jabaachuu qabna jechuudha. At least Oromoon nuti akka hawwii keenyaatti Oromoon jiru hundinuu miseensa adda bilisummaa Oromoo deeggartoota adda bilisummaa Oromootti akka waa godhuu barbaada. Ammoo kanallee godhuudhaaf gariin dirqama seenaatii abbaan beeku ni bahaa kan beeknellee wanna ta'a jechuudha. At least Oromoon waan biraa dhabee yoo dhabe dhaaba kanarratti oofuu baatee jiruu isaa yoo dalagate. Yookaan ammoo hundinuu at least gartee namni dhaabni Oromoo maqaa adda addaa baafattillee deema. Dhaaba kanallee seenee bakkuma isii jiru sanittuu jijjiirama silaa barbaadu godhuudhaaf yoo carraaqe. Kana hunduu dadhabe.
Oromoon hawaasummaa isaatiin bakka jirutti community isaa jabeeffatee jaarmuma keessatti community isaa jabeeffatee aayaa dargaggeessaa, aayaa dubartootaa, aayaa barattootaa kanneen garaagaraa keessatti hawaasummaadhaan hawaasa jabaa keessaa jaarmeenii jabaan jaarmeenii illee jabaat resourcii illee muuxannoo illee harkanaa nuuf walitti dhufee waliin jiraachuu keessaa hawaasni. Kanaaf bakka jirutti Oromoon har'a faca'ee dhangala'ee akka muka baala irraa bu'eetti kan qilleensi fuudhee olii gad oofu kanarraa dandamachuudhaaf waan biraa dhabee yoo dhabe community isaa keessatti bakka jirutti ijaaramee wal quba qabaachuudhaan jiraachuun barbaachisaadha. Kanaaf akkanatti facaanee jiraachuuf faayidaa isaa harkaa jirra. Shifti godhuu qabnaa jechuudha gartee waan irra jirurraa barannee gara tokkotti deemuu qabna. Barabaraan waanuma tokko irra deebinee haasawaa dhaammachaa dubbachaa wanna jechuun ooluun hin barbaachisu. Kanaaf yeroo adda addaa keessatti dhaaba kanarraayis qottobisi garaagaraa dhalachaa ture namni garaagaraatiif uummatee dhaaba amma bilisummaa finnaa fi waan adda addaatiin tattaafatamaa ture. Sun hundinuu har'a eessa jira? Hundi keenyaayyuu kachi bara Oromoon kan dhaaba kana jaalatuu fi hin jaalanne ka deeggaruu fi hin deeggarlee illee har'a habaa'oon maaliif jiraa jira? Nuti waan silaa goonu godhaa jirra. Waan godhaa jirrus miseensi dhaabaatiif adda bilisummaa Oromoo ni beeka. Warreen as keessaa bahanii dhaaba biraallee hin jaaratan. Atileet dhaabni Oromoo kanneen akka adda addaa bifa adda addaatiin ijaarame yoo xiqqaate waggaa 3 dabree jira. Kun hundinuu akka Oromoodhaatti ammaaliin godhu jira. Gihee hundi dhagaa dhaaba kanarra darbuu dhiisee ammaaliin godhu jiraallee of gaafachuun amma natti fakkaataa jechuudha. Kanaaf sanillee of gaafachuu qabaa jechuudha. Karaa biraatiin haala fuuldura keenya irratti gaakanii jechuu barbaadu kanuma haala fuuldura keenya irratti wanni nan dhaamu jara na jabaannu nama jaaramee nama jabaatee harka wal qabateetu bilisummaa barbaadu sanitti illee gahaa. Kanaaf ani jabaadhaa bakka jiru isiniin jaa. Sagantaa keenya kana keessatti agartee waan bal'aa yaada babbareedaa Oromoo walitti fidu kan haala yeroollee ibsu kan seenaa daballee irratti wal yaadachiifnu qabannee dhiyaannee jirra. Sagantaa kanarratti illee kabajaadhaaniin isin affeeraachuu irra deebi'e. Tole jaal Billoo Garbii gaaffii fi deebii gabaabaan waliin gootee fi maqaa daawwattoota keenyatiin hedduu galatoomi isin jenna. Isinilleen qopheessitoonni TV Oromiyaa magaalaa Torontoodha. Wanni isin godhaa jirtan waan boonsaadha. Addunyaan yeroo ammaa kana teknooloojiin fi information kan odeessaan bulaa jirti. Odeessa silaa barbaadamu kanneen biyya alaatii fi biyya keessatti uummata Oromoo irratti gahaa jiru kana hundaa'u bakka jiru barbaadanii qophiin isin dhiyeessaa jirtan hedduu bareedaadha. Kanaaf jajjabaadhaan isiniin jaa akkasuma immoo maqaa miseensota gurmuu waboo biyya ibaatiin sagantaa kanarratti nu affeeruudhaaf fayyaada ulfaadhaan isiniin jaa jechuunis. Tole nagaan jiraadhu. Baay'ee nagaatti.